wanti dirqama dhiyeesseetan yoon qabamee illee mana hidhaa seene mana hidhaa akkan jirutti na beekuu qaba. Wayye. Mube abdiidhaa bilbileera. Akkaawuntiin isaanii guddaan warningii waan jiru jennaan naaf abdii kan jedhu akkaawuntii mucaa isaatiin galashi naaf kan jedhu yeroo argite orgashiin naaf. Eshi asgabbaalloo eshi. Okay. Ala kulli haal amma bareedduudha masmar bareedduu qabeera jarattiittis bilbilameera nuureenis isheen ajib dhufaaranii akkuma isin jedhu Abduu Shukur amma achi jira waan kana ta'eefi egaa guyyaa hadhaa inshaallah natiijaa yookiin qabxii gaarii irra hin gahamaa jedheen yaada annani sanammoo siin jedheefi wanta miidiyaa irratti darbe tokko beektaa miti namni kanuma toroggumentiin jechuu isaatu mala maaliifi ati laphee ba'aarraa kan kaate kanatti dubbatte garuu immoo qabatamaan mucaan kun jara kana wajjin wal qunnamee waa jararraa fudhatee waan akkana gochuu wanti beekame tokko hin jiru isuun lookaal sarraatiin lookaal sarraatiin nyaanuu qabtuwaal lookaal lakkoofsa tokko lakkoofsa torba tokko itti fufii lookaal sarraatiin jechuun nama asii qacarame waan ta'eefi dippiloomatii miti siigala kanaafu seeraa fi heera dhibbatti beeka jechuutu hin ta'in nu dudduubirra gorree isa cunqursuudhaa fi amma yoo dhaynee embaasiitti mee jennaan inni hadhaquu jedhan maaliif arabeenyaas gatii isa wayya jennaan jarri biyyaa dhufu arabeenyaa katabuuttis dubbisuuttis haasa'uuttis rakkina qaba. Muitii qabadhaati carraa kennaa fi sagaleen kun nagaamaa ta'e mubee abdiidhaas carraa kennaati waan jiru mubee abdii beeksisiiti irraa dubbatu ishee warri kan muitii qabadha. Abdii naafi abdii dubbadhu tuas baatee gaariidha. Mubee waan uumame waan hin barre waan ta'eef ibsiif. Assalamu alaikum. Jirtu ani dhimmicha quban qabu sharafunnaa bilbilaan dhufe tiiktokiin koo adabbii qaba natti maa dubbadhaati yaadattan kennadha galatooma. Okay, Abdi, sagalee kan koo yoo dhaga'ama ta'e dhimmi nuti sodaa turre waa'ee dhimma kiyyaa yookaan immoo wama dhimma kiyyaati rakkoo an keessa jiruudha. Rakkoon ani keessa jiru duraanillee isinitti uummatatti illee iyyataatiin ture namni illee quba hundumti namaa yoo quba qaba. Haa ta'u malee adda arabni naa dawwateetu poolisoonni dhufanii mana hidhaas keessu deemanii akka tanaazila yookaan immoo ofirraa buustuu dhiifama gootee fi akka dhiiftuu fi yoo kana dhiifne ta'e manuma hidhaa keessa turte malee waggaa meeqallee haa ta'u mana hidhaa keessaa ba'uullee hin dandeessu naan jedhan si galee egaa waa kanaadha wanni nu dubbataa turre mee namni biraatti waan dhaggeeffachaa ooltanitti fufaati taasifame. Video kiyya yookaan video kiyya jala seentee dhaggeeffachuu ni dandeessa jechuudha. Salaam warahmatullah. Jirtu? Jirra akkam? Nagaadha? Laayivii danda'e akkamidha? Nagaa. Jabaattu? Jabaataa ta'u. Bareeda. Nagaadha wallahi. Nagaadha wallahi. Alhamdulillah. Numne malee. Jirra alhamdulillah. Alhamdulillah. Akkasi abdii dhageessee tamti? Ilaame amala dhaggeeffadha. Abduu Shukuriin nama mas biratti arge Abduu Shukuri? Okay. Obboleewwan nama 700 fi 30 cireenya taara dhiisee gadi ba'e nama 700 fi 50 mul'ata. Waalaikum salaam habibi. Jirtaa nagaadha? Okay. Hunnamti keessanuu nagaan kun sinaa gadhamu abdiidha. Imam Mubarak amma dubbate sila ganama Ahmad Boorisaa miseenjaraan natti barreessee natti dubbataa ture. Akka Mubarak amma himatti taanaan doorsisa. Malee communitiin si bira jira miti Abduu Shukur maal siin jedhani isaan si gargaaruu hin danda'anu? Innis yaaduma kanarraa kan ka'edha. Achitti dawwalamee ture beektaa yeroo itti dawwalamutti nuti waa gochuulee hin dandeenyu. Arabaa wal arginee dubbannaadha amma kana haasaa galee nuti homaallee gochuu hin dandeenyu mucaan illee waraqaan qabu minaamin jedhanii turan si galee
waraqaan qabu mana hidhaa buusuu ni danda'anii jedhan. Sababa kanarraa kan ka'e kun ilaal doorsisaas hayye sagaleen kan mubaarakatti argame inni dalagaa tureefiyyi jalatti itti bilbilte. Jalatu sagaleetti ergitee jechaadha. Jarri sagaleetti ergitee maal isin kan isin jedhu garaamaanii kumni dhibbi nutti dhufeera. Isa kaffaluudhaaf isaaf gaafatamarra. Ati immoo tanaazula yoo farramtee achi bahuu dhabaatte gara mana hidhaa deemtaa mahkamaa dhayitaa mahkamaan ji'a 6 waggaa waan akkanaas tursiisuu hin danda'a. Kan jarri jedhanii haasa'ani akka inni tanaazula godhee bahu yaala kana kan jarri yaada ofiiti kan jedha jiratti ibse malee mootummaan jechaadha. Nummoo Taayiniyaas jara imbaasiitti himnee imbaasiin manduuba itti ramadame sana bira nama buusee amma gara Makkaa imala godhaara. Garees dhaabbannee jirra Abduu Shukurii wajjin kana dubbannee Abduu Shukuris kun amma dhufee achitti jara eegaara jarri dhufaa jiranii waan kana ta'eefi wanti haqqii isa fudhachiisuu jiru jarri ofii jara of hambisuudha jedhaniiti akka inni tanaazula godhee waan jarri jedhe fudhattu jedhaniiti kan jarri kana jedhaman ammas taanaani nama 900 fuuldurataniyyuu amaanaa sii jira waan dandeessu hunda godhate waan dadhabde ummatatti gadi deebisi waan irra geesse ummatatti minuti immoo biyya keessaas taatu miidiyaa irrattis taatu waan gochuu qabnu hunda hin goona inshallah walii galla miti akkasii duwwaatu kun qabu ani waan hundi kiyya danda'u Shakkan dubbatti hin qabu godha amma samaana keessan waan hin danda'e nan fuudha egas guruppii kireet gooneerraa garee koree wayisi ijaarreerraa koree waa qindeessus deeggarsas koree waan kana immoo kireetis godhee akka wanti kun furmaata argatu godhus fariidiin dabalatee namoota bebbeekamoo warra miidiyaas dabalannee jaarsolii biyyaas dabalannee namoota ijaarree jirra. Oromoo kutaa 11 hunda isaa keessaa walitti finne jechuudha. Linkis gaddiisaa jirra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akkim jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa yeroo baay'ee sanitti yaadaan ture yeroo baay'ee illee dara Oromoo na bira dhaabbadhaa. Yaammata keenya warri gaheetti qabdan na bira dhaabbadhaa. Bakka jirtanuu sheer duwiti godhaatii na bira dhaabbadhaati. Akka dhimma kiyya kana naa xumurtanii dabaasoon jedhudha. Har'a aramni illee natti dawwalte poolisoonni har'a dhufanii si fudhachuu deemanii amma tanaazila gootutti amma yookaan namticha sanarraa dhiifama goote irraa buustutti mana hidhaa deemtaa inshaallah waggaa haa ta'u waggaa 2 haa ta'u 3 haa ta'u 4 haa ta'u hanga gaafa tanaazila gootutti manuma hidhaa teessaa naan jedhanii jiru. Akkasumallee nama safaratti dhiyaatullee ani warra namicha manduuba naa ramadame sana namicha naa ramadame duraan jechuudha. Nama sanatti illee dawwaleen bilbila illee narraa kaasuu hin dide itti dawwaleen illee ni dadhabe. Akkasuma namoonni illee itti dhiyaatanii dawwalanii gaafatanii jiru. Yoo isaan dawwalanii gaafatanu mucaan waraqaa hin qabu mana hidhaa bu'uu danda'a naan jedhanii jiru. Innaa bakka jirtanii sagalee naa ta'a yoon illee mana hidhaa deemee yookaan bilbilli kiyya illee narraa fuudhame yoo ija keessanii wal arguu baadhellee akka sagalee naa taatan isiniin jedha. Ammallee sagalee keessan narraa hambisina ani nama qaamaa miidhamee jirudha. Yoon immoo mana hidhaa keessa deeme nama rakkoon narra ga'uu danda'u waan ta'eef kanaaf bakka jirtanitti sagalee akka naa taatan hin barbaada Oromoo koo. Innaa wallaahi yoo mana hidhaa deeme haala kanaanii baay'ee akka mataa kootitti ana gaddisiisa. Maaliif isinitti iyyataan ture yaa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Osoo rakkoon biraallee kan kanarraa natti hin dhufiin isuman jedhu ani nama waraqaa hin qabnedha sirriidha. Kanaafuu mee bakka jirtanii Rabbii Rasuulitti namni amantanii jechuudha. Namni Rabbii Rasuulitti amantanii amantaa qabdanii waaqayyatti amantanii sheerii duwitii qofa naa godhaati na bira dhaabbadhaame sagalee illee naa ta'a yoon illee isinirraa bade mana hidhaa deemeetiin mana hidhaatiin bira shumeesii makkaatii. Yoo mungkin shumeesii makkaati manni hidhaa irra guddaani. Kanaafuu bakka jirtanii Rabbi Rasuuliidhaati sagalee naa ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma alfaadhaa isiniin jedha Oromoo ko akkasi. Wal argaan keenya mana hidhaatti.